oduu maddeen Awuroopaatti argannetti yoo ceenu Premier League England taphachumaa torbe kanaan Arsenal Manchester United injifachuun bara dorgommichaa eegale. Leenjisaan Manchester United Ruben Amorim sochiin taphaa mul'ifnee nutti tole yoo jedhan Mikel Artetaan Old Traffordtti injifatanii deebuun miira addaa namatti uuma jedhee Shifarraa Jaamboo akka itti qindeesse. There's no Rasmus Højlund, not even on the bench amid speculation the Dane might be on the move from Old Trafford. Taphateeffannoo guddaa argate jijjiirraa taphattootaan maallaqa guddaa kilaboota baasan Arsenal Victor Gyökeres Manchester United Benjamin Sesko itti abdatanii Old Traffordtti walitti dhufan. Kilaboonni Premier League England seenaa gaarii qaban lamaan waggoota darban milkiirraa fagaatanis miirri deeggartoota lamaanii yeroo hundumaa taphichaaf si'oomina dabala. Kaleessa kun Sesko waama kaan ammoo Victor Gyökeres wal madaalchisuu yaalanis taphattoonni lamaan akka eegameen turre. Tooftaa taphaa sadii kan fayyadame Ruben Amorim sarara gidduu Arsenal guutummaatti caalaniin dhibbeentaa 61 kubbaa to'achuun taphataniiru. Keessumaa ga'umsi taphattoota haaraa kilabichaa Maatiyaas Kuunyaa fi Biriyaan Mbembo adduma ture. Patrick Dorgu Leenii yeroo jijjiirame kan seene Ahmad Dialloon sochii taphaa Manchester Unitedtti simbooraniiru. Garuu tooftaa taphaa Mikel Arteetaatiin injifataman. Bara darbeerraa eegalee gara isaa akka barbaadetti taphachiisuu kan aadeffate Arteetaan yoo barbaade tabicha to'achuu yoo barbaade ammoo ittisanii injifachuun akka danda'amu kaleessa irra deebiin mirkaneesse. Dabalataan kaleessa sararri gidduu Arsenal caalameera. Taphoota madaallii gannaatiin tooftaa kubbaa rogaa ittiin rukutan haaraa qabatee kan dhufe Arsenal kanumaan kaleessa Manchester United injifatanii. Daqiiqaa 13ffaa irratti Arsenal rukuttaa rogaa argate Declan Rice dhiite Ricardo Calafioriin addaan itti bu'ee galchee taphichis gooliidhuma kanaan 1-0 xumurame. Kubbaan kun goolii 31ffaa Arsenal rukuttaa rogaarraa galche yoo taatu morkattoota isaanirraa 11 caalu. Keessumaa akkaataan taphattoonni Arsenal yeroo kubbaan rogaa dhiitamu sarara peenaalitiitiin ara 5 ta'anii tarreedhaan dhaabbatan yaalii Arteetaadhaa kana milkaneesseera. Goolii kanaaf garuu iddoo Andree Onanaadhaa kan taphate goolii eegaa Manchester United Altay Baynder kubbaa baasuu danda'u dogongore jedhamuun qeeqameera. Manchester United tapha kana kubbaa 22 yaalee 7 kallattii sirrii kan eeggatte yoo ta'u yaaliiwwan Maatiyaas Kuunyaa Biriyaan Mbembo fi Patrick Dorgudhaa dagaleen goolii fi David Reyaadhaan jalaa deebitee. Jijjiirraa ganna kanaatiin Sporting Lisbon irraa Arsenaaliif kan mallatteesse Victor Gyökeres daqiiqaa 60 dirree keessa ture si'a 21 qofa kubbaa tuqe. Yeroo 4 qofas karaa sirriidhaan kubbaa dabarsee kenne. Taphattoota sarara ittisaa Manchester United waliin yeroo 13 fuulledhaan walitti dhufe 10 caalameera. Yeroo 3 qofa mo'ateen kubbaa tokkollee osoo yaalin dirree dhaabaye. Benjamin Sesko daqiiqaa 20 oliif taphate kubbaa kallattii sirrii eegde takka yaaleera. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan ga'umsa qaamaa Victor Gyökeres gaarii hin turre sochiin isaa fooyyee ta'us haala kubbaa itti dabarsee kennuu fi kan biroo irratti akka irratti hojjechuu qabnu ilaalle jedhe. Akka waliigalaatti taphichaan waan lama baranne haala rakkisaan akkamiin akka injifannu gara fuulduraatti maal akka hojjennu jedhe. Kan Manchester United Ruben Amorim ammoo ga'umsa kilabichaan booneera. Kilaba kamiyyuu kana booda injifachuu dandeenya jedhe. Goolii eegaa Baynders ilaalchisee yeroo tokkotti waan hundumaa guutuu hin dandeenyu jedhe. Taphataan duraanii Liverpool Daniel Sturridge ammoo Arsenal Victor Gyökeres waliin wal baruuf yeroo fudhataa jedhe. Gaarii Neville ammoo Arsenal waan jijjiiru wayii qabaa kun milkeessuu danda'a yoo jedhu xiinxalaan BBC Sport Danny Murphy Manchester United bara guutuu akkanaa yoo itti fufe jijjiirama barbaade ni fida jechuun haala taphaa kaleessaa Amorim jaje. Tapha biraatiin shaampiyooniin addunyaa Chelsea goolii malee 0-0 Crystal Palace waliin bahe. Taphattoota amala sarara fuulduraa irratti taphachuu danda'an qofaaf paawundii miiliyoona 200 miiliyoona 50 ol kan baase Chelsea tapha kaleessaan ga'umsa gadi aanaa mul'ise. Joao Pedro Cole Palmer fi Pedro Neto dhiibbaa uumuu hin dandeenye. Inumaayyuu Crystal Palace gooliin galchee seera haaraa Premier League Englandiin osoo haqamuu baatee mo'amuuf dhiyaatee ture. Gareen Nuno Espirito Santo leenjuu Nottingham Forest goolii 3-1 Brentford injifate. Chris Wood goolii 2 galchee Dan Nidoye goolii dabalataa galcheera. Premier League England kanaan har'a Leeds United Everton waliin taphata.
Oduma Premier League Englandin walqabatum Premier League England tapha Manchester Cityin Wolves injifate irratti Tijani Reinders ga'umsa addaa mul'ise. Pep Guardiolaan jijjiirraa milkaa waggaati jechuudhaan taphaticha jajaniiru. Tottenham fi Sunderland injifannoodhaan bara dorgommii haaraa eegalanii Abubakar Abdallah. The old champions taking on the old gold. Manchester City fi Tottenham injifannoon Premier League England dorgommii bara 2025-26 yoo England ligichatti kan guddate Sunderlandis West Ham mo'achuudhaan milkiin jalqabe. Bara darbe waancaa tokko osoo hin fudhatiin ga'umsa gadaanaan kan xumure gareen Pep Guardiola Manchester City sanbata gara isteediyeemii Molineux imaluudhaan Wolves 4-0dhaan mo'ate. Cityn waggoota 10 booda taphataa sirra jidduu Kevin De Bruyne malee tapha ligichaa jalqabaa taphateen Rodrinis miidhamaan teessoo jijjiirarra ture. Taphichaan Manchester City caalmaa taphaa fudhachuudhaan taphachaa kan ture ta'u taphattoota Pep Guardiolaan ganna kana fudhatan keessaa Tijani Reinders fi Ryan Cherki tapha Premier League jalqabaa kilabichaaf taphataniin goolii galchani. Erling Haalandis gooliiwwan 2 dabaluudhaan injifannoo Cityf gumaacha olaanaa taasise. Taphataan sirra jidduu Reinders gooliiwwan 3f gahee isaa bahuun deeggartoota Cityn dinqisiifatameera. Tapha jalqabaa Cityf taphateen goolii galchuu fi mijeessuun Sergio Aguero taasisuudhaan taphataa lammaffaadha. Ryan Atinur tapha kilaba isaa durii faallaa taphateen yaalii gooliif dhiyaate taasiseetii ture. Iddoo Ederson bu'uudhaan goolii City eegaa kan ture. James Ford ga'umsa gaariin yaaliiwwan goolii Wolves ittisee osoo gooliin keessummeessin xumure. Vitor Pereiraan kan leenjuu Wolves dorgommii bara haaraa injifatamuun kan eegale yoo ta'u taphoota liigichaa 5 darbanis injifachuu hin dandeenye. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan taphataan sirra jidduu Tijani Reinders taphataa addaati jechuun dinqisiifatani. Taphattoota haaraa dabalaniin garee cimaa ijaarre kan jedhan Guardiolaan dorgommii hundaarratti murkii cimaa taasisuudhaaf garee cimaa qabna jedhan. Jijjiirran Tijanii taasisni waggoota itti aanan keessattis hojii fakkeenyummaa gaarii qabu ta'uu seerani. Taphichaanis boqonnaan dura ga'umsa gaarii mul'isuu isaanii kan dubbatan Guardiolaan qabxii argameen gammanneerraa keessattuu injifannoon jalqabuun miira gaarii uuma jedhan. Beautiful drop of the shoulder from Kudus. And what a magnificent goal! That is sensational from Richarlison. Tottenham Burnley tapha simatee goolii 3-0dhaan mo'ateen leenjisaan Thomas Frank tapha Premier League jalqabaa kilabicha leenjisaniin injifannoon eegalaniiru. Lammiin Biraazil Richarlison ga'umsa olaanaa mul'isuun gooliiwwan 2 galcheen injifannoo kilabichaatiif gumaache. Taphataan sarara fuulduraa Richarlison gooliiwwan 2 yoo galchuu Brennan Johnson goolii 3ffaa dabale. Leenjisaan Spurs Thomas Frank taphataa sarara fuulduraa carraawwan 2 argateen goolii galchee qabaachuu keenyaan taphicha akka injifannuuf nu gargaareera jechuun Richarlison dinqisiifatani. Bara darbee taphoota liigichaa 15 taphateen goolii 4 qofa kan galche Richarlison barana mirkiidhaan eegale. Ogeessonni jabeenya qaamaa fi ogeessonni fayyaas taphachi gara ga'umsaatti akka deebi'uuf waan gaarii hojjechuu Thomas Frank eerani. Time to deliver. It's a perfect cross. It's a perfect header. Tapha biraatiin erga 2016-17 as gara Premier Leaguetti kan deebi'e Sunderlandis Stadium of Light West Ham simatee 3-0dhaan mo'achuun milkiin liigicha eegale. Elzer Maenda, Dan Billard fi Wilson Isidore taphattoota gooliiwwan injifannoo Sunderlandiif galchani. Sunderlandis taphattoota 11 ganna kana kilabichatti kilaba dabaleedha. Keessattuu taphataan duraanii Arsenal fi Bayer Leverkusen Granit Xhaka bara kana kilabichaaf gumaacha guddaa ni taasisaaf itti abdatame. Villa Parkitti Aston Villa fi Newcastle United morkii waliin taasisaniin goolii malee xumurani. Ezri Konsan kaardii diimaan dirree bahuu isaatiin Aston Villa daqiiqaa 24f taphattoota 10 taphachaa turus Newcastle United taphataa sirra fuulduraa Alexander Isak malee goolii galchuudhaaf rakkachaatii ture. Anthony Elanga fi Anthony Gordon carraa gaarii argatan gara gooliitti jijjiirre. Brentford fi Fulham goolii tokko qixaan xumurani. Matt O'Reilly penaltiin goolii Brighton ittiin dursu galche. Daqiiqaan 90 xumuramee daqiiqaa abbaan murtee dabalan 7ffaatti Rodrigo Muniz goolii Fulham qabxii qooddatee galche. Jimaata shaampiyoonii liigichaa Liverpool tapha jalqabaa Sam Bournemouth injifachuun yoo eegalu taphataan haaraa Arne Slot fidan Hugo Ekitike ga'umsa gaarii mul'isee goolii jalqabaa bara dorgommii liigichaan galcheera. Cody Gakpo, Federico Chiesa fi Mohamed Salah goolii tokko dabalaniin shaampiyoonii liigichaa injifannoon baricha saaqe. Salah all on his own, support is arriving. Salah! Oduu keenyatti aanutti yoo ceenu. La Liga Spainin Atletico Madrid yoo mo'amu Barcelonaan injifachuudhaan eegale. La Liga Spain bara dorgommii 2025-26 jimaata darbe eegalame. Dassaaleen sirna dabalatasaa akka taanutti qindeesse. Mal pase de Vinicius, pero ojo, qué golazo! Arda Güler gol! La Ligaan Spain bara dorgommii 2025-26 jimaata darbee eegalame. Liigichaan barana Barcelonaan shaampiyoonummaa isaatti fufsiisuuf leenjisaa haaraa Xavi Alonso kan muude Real Madrid immoo kabaja isaa duriittiin deebi'uudhaaf
garee isaanii cimsataniiru. Dargaggootaan kan qindaa'e shaampiyooniin dorgommichaa Baarseloonaan bara darbee Hansi Filikiin leenji'am waancaa biyya keessaa 3 fudhateera. Baranas shaampiyoonummaa isaatti fufsiisuuf Maarkas Raashfoord ergisaan Jo'aan Gaarshaa immoo dhaabbiin mallatteeffachuun of cimseera. Real Madrid Liverpool keessattiin yeroo milkii kan dabarsee Trent Alexander-Arnold bilisaan garee isaattiin dabalachuun qophaa'e. Lakkoofsota irratti hundaa'uudhaan xiinxala kan kennuuftaan Baarseloonaan shaampiyoonummaa isaatti fufsiisuuf harka 46.5 carraa qaba jedhe. Real Madrid harka 32.1 argate. Liigichi jimaata darbee eegaluu Raao Vaayekaanoon 3-1 Jeeroonam Villarreal 2-0 waggaa 24 booda kilaba liigichattiin guddate Real Oviedo mo'uudhaan eegalan. Sanbata Deportivo Alaves 2-1 Levante yoo mo'u Valenciaan Real Sociedad waliin tokko qixabahan. Sanbatuma shaampiyooniin liigichaa Baarseloonaan dirree ofiin alattiin Real Mayorkaa goolii 3-0 injifachuun faachaan galeera. Badhaasa Baaloon d'Or kan kaadhimaman Raafiinaa fi Laamiin Yaamaal goolii 1-1 yoo galchan Ferran Torres goolii dabalataa Baarseloonaaf galcheera. Ganna kana kilabichattiin kan makame Maarkas Raashfoordis jijjiirame seenuun taphasaa La Liigaa jalqabaa taphateera. Gama Real Mayorkaatiin taphattoonni lama kaardii diimaan bahaniiru. Leenjisaan Baarseloonaa Hansi Filik taphichaan wantoota gaggaarii 3 argeera. Ta'us taphichi nattiin tolle jedhan turtii Movistar waliin taasisaniin. Taphattoonni lama kaardii diimaan erga bahaniin booda taphattoota 9 waliin dhibbeentaa 50 hanga 60 qofaa taphataa turre. Kana hin jaallannes jedhan. Kaleessa Atletico Madrid Ispaanyooliin 2-1 mo'amuun bara dorgommichaa eegale. Jijjiirraa taphattootaa waqtii gannaan taphattoota akka Alexis Beenam, David Hanko, John Cardoso fi Giacomo Raspadori gara kilabichaattiin fiduun Baarseloonaaf Real Madridin morkataaf kan eegame kilabichi waggaa 16 booda yeroo duraatiif tapha torbee jalqabaan mo'amuun eegale. Diego Simoneenis Atletico Madrid leenjisaa yeroo jalqabaaf tapha jalqabaatiin mo'amaniiru. Atletico Madrid goolii daqiiqaa 37ffaattiin kubbaa dhaabbiirraa Julian Alvarez galcheen dursa qabatee ture. Ispaanyooliif Miguel Rubio daqiiqaa 73ffaattiin Pere Milan ammoo daqiiqaa 84ffaattiin goolii galchaniin Atleticoon mo'ameera. Taphichaan booda yaada isaa kallaatee taphataan kilabichaa Kookeen qabxiin kun nuuf hin malu jedhe. Kaleessuma Atletic Bilbaoon 3-2 Siiviyaa mo'ate. Atleticoof Nico Williams peenaalitiin Marouane Sanaadii taphaan goolii galchanii 2-0 dursaa ture. Ta'us Siiviyaaf Liishee Aguumee fi Doodi Lukeebaakiyoon goolii galchuun wal qixxeessanis daqiiqaa 81ffaatti Roobert Naavaaroon Atletic Bilbaoof goolii galchuun kilabiin Baask mirgaan galeera. Kaleessuma Etaafeen goolii 2-0 Seeltaa Viigoo injifate. Har'a ilcheen Real Betis boru Osaasunaan Real Madrid waliin ni taphatu. Luis Diaz Liverpooliin gargar bahee yeroo gabaabaa keessatti Bayer Munich waliin waancaa jalqabaa milkeeffate. Shaampiyooniin Bundesliigaa Jarman Bayer Munich waancaa Jarman bara darbee kan milkeeffate Stuttgart waliin sanbata waancaa mo'amtoota Jarmaniin morkatee injifateera. Waancaa mo'amtoota Jarmaniin Bayer Munich Stuttgartiin goolii 2-1 injifachuun mirgaan gale. Harry Kane fi Luis Diaz taphattoota gooliiwwan Bayer Munich ittiin injifate galchanidha. Kane tapha 97 Munichiif taphateen goolii 86ffaa galchee umurii isaa 32ffaatti waancaa lammaffaa milkeeffate. Taphataan duraanii Liverpool Luis Diaz jijjiirraan gara Bayer Munich imale tapha jalqabaa kilabichaaf hiriireen goolii galchee waancaa jalqabaas milkeeffateera. Taphataan duraanii Manchester City Vincent Kompany'n kan leenji'u Bayer Munich jimaata dhufu RB Leipzig simachuudhaan morkii Bundesliigaa Jarmanii bara 2025-26 eegala. Manchester United taphataa sarara gidduu Adam Wharton Crystal Palace irraa mallatteessifachuudhaaf barbaadaa jira. Chelsea Euro miliyoona 50 Alexandro Bastoni mallatteessifachuudhaaf gaaffiin dhiyeesse Inter Milaaniin jalaa kufeera. Abubakar Abdallaa dabalata qaba.
Wharton to fire it back in. Waqtii jijjiirraa taphattoota ganna kanaa xumuramuudhaaf guyyoota 14 hafaniin kilaboonni garee isaanii cimsuuf bal'inaan hirmaatuuf eegamu. Manchester United taphataa sirra jidduu lammii England Adam Wharton Crystal Palace irraa fudhachuu akka barbaadu Talksport gabaaseera. United taphataa Brighton Carlos Belba barbaadaa turus taphaticha kan gurguramne Brighton beeksisuun ni yaadatama. Ni gurgurataanan gatii hanga Moses Caicedo yeroo Chelseatti gurgure paawundii miiliyoona 115 kan barbaadu ta'uu isaatiin United carraa biroo barbaadu eegale. Amma fuula isaa gara taphataa ganna 21 Adam Wharton deebifachuutu himame. Crystal Palace Adam Wharton amajjii 2024 paawundii miiliyoona 22 Blackburn Rovers irraa bitate. Wharton bara darbee taphattoota dargaggoota Premier League ga'umsa gaarii mul'isanii fi fuulduraafis itti abdatame keessaa. Jijjiirraa birootiin leenjisaan Crystal Palace Oliver Glasner Ebriche Ezen kilabicha waliin akka turuu danda'u abdii qaban dubbatani. Taphataan sarara fuulduraa kun kilabicha gadhiisuu akka malu bal'inaan odeeffamaa ture. Tapha kilabichi Chelsea waliin qixaan ba'een booda leenjisichi yaada kennaniin Ebriche Eze fi Mark Gueye wal qabatee wanti hedduu haasamaa jiraachuu dubbatani. Garuu Ebriche Ezen gara shaakalitti deebi'ee gulaalii konferensi liigiitti kilabichi taasisuuf ni taphata jedhaniin. Crystal Palace Ebriche Eze kilabiin bitachuu fedhu paawundii miiliyoona 60 kafaluu akka qabu kanaan dura beeksisee ture. Tottenham taphataa kana bitachuu fedhus mallaqa Crystal Palace gaafatee gad dhiyeessuu isaatiin hin milkoofnee fi Manchester United Liverpool fi Tottenhamis taphataa ittisaa Nathan Collins Brentford irraa bitachuu akka fedhanis miidiyaaleen gabaasaniiru. Chelsea immoo gaafii yuuroo miiliyoona 50 taphataa ittisaa Alessandro Bostanii bitachuudhaaf dhiyeessee Inter Milan jalaa kuffisuu La Gazzetta dello Sport gabaaseera. Manchester Cityn taphataa kana kilaba barbaadaa turedha. Taphataan kana 26 Bastoniin bara darbe Serie A Inter Milaniif gumaacha gaarii taasisaa tureen taphataa cimaa ittisaa liigichaa jedhamuudhaan filatameeti ture. Bara darbe dorgommii hundumaa taphoota 46 Inter Milaniif taphateen goolii 2 galchee 3 bijeesse. Galatasaray immoo goolii eegaa lammii Biraazil Ederson bitachuudhaaf ifatti gaafii Manchester Cityf dhiyeessuutu himame. Kilabiin Turkii yuuroo miiliyoona 10 goolii eegaa kana bitachuu fedhus Cityn kanaa ol barbaada jedhame. Ederson City ganni dhiisa taanan Donnarummaan gara City imalu akka maluutu gabaafamaa jira. Lammiin Neezerlaandis Xavi Simons gara Chelsea imalu akka fedhu kilaba isaa RB Leipzig beeksisuun himameera. Bayern Munich fi Manchester Cityn kilaboota taphataa kana barbaadani.